inni tokko ammoo nama du'ee nama diicisu agarta. Inni sun isaanin amansiisa dura si galee amma osoo isaanin amansiisi nama du'e kan honyaadhe isaanuu na nyaachisanii mire. Anamma nyaannu kayya amma mataa kiyyaafi. Garuu ifi nyaatu fa'u isaan amansiisu isaan hammachuun qabu. Si galee akkasitti nama du'e kana nyaachuu eegallee nama du'e kana nyaannee eega nama du'e nyaanne booda gurbaan xiqqaan kuni Abdurummaa yaayyaan kun yaayyaadha maqaa isaa. Yaayyaan kuni ifuma biraa hin dhabe ifuma baharatiif darbe. Akka wanni nu gubbaa deemu kuni waan socho'u kana argee gabbu'ee gargaarsa nu godhuun agarsiisaa jira. Mul'adhaa jira beektaa yeroo san akkasiin jira viidiyoo seen laali googilii seen akka viidiyoo yoo tuqe. Helikooftariin kun edaan jalqabumaa'u. هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجا في قبضني سنجتة وردفتو خينا خبجمو في جالتا مو بقى فيديو هريت نجا ديب تنجتة. ويلكم باك another video سنجتة guys رانتنا فيديو نتقابلنا لأنه بينجو نما جام نما يسنون دينون بيتا كونو نما سرت تقرأ كان يسنون دو غير بيت جيتي يا نما كمان دي في خنام بيتا نما قال دنيا بيتا سينا إنه خيسة دبري وار إنه خيسة دبري تكا هونو أكا مالي فكفون نما ناتي في اتنيات اللي سرّا خد جيني ترى أقول ما فيديو نو بيجي ترى أقول فيديو وجي تبر Nama ashaboo soo giddaa sana dhabam sisu akkas godhan lulanii dhugan. Boodarra bishaan kana dhuganii ka'anii ammallee daranuu garaa duwwatti dhugan nyaanni keessa jiru waan ta'eef ni miidhaman ni cinqamanii as deeman dooniin xiqqoo tana karaa irraa deeman hin qabdu. Isuma jajjanii boodan du'a nama du'e arga. An namni hoggaa du'u deemu nan beeka afaan faa walitti qaba akkas. Kala samboda isa du'e kana Somaalee nuti ajooti jedhanii warri hin du'in jechuudha guyyaa duraasan baharati darban kun harka qabe kaamila qabati baharati darba ture yeroo jalqabarratti ijoollee Addis Ababaa sana du'e Somaaleen fuutee bishaan irra darbiti baharati darbiti. Samboda duuti hin dhaabanne itti mafuutti dhawaataan Somaalees du'e eegalte. Guyyaa saddeet akka bishaan irratti eenyetti namni shan guyyaa tokko ifumaa fi jibbee bishaan seene. Duu barbaade namni abdii kutte kalaas cinqii jira hiraar guyyaa aduu si baha gadoo tana aduu isiin dandeessu ji'a saddeetaffaadha aduu isiin dandeessu wanni sirraa dhoowwu hin jiru jechuudha seetuma keessa taa'u qofa nyaata immoo hin jiru halkan qilleensaa jira qilleensi gamaa gamana si dhaawa jechuudha hirribni immoo hin jiru hirribni abadan bari hirriba hoggaati nyaattee quuftee qalbii takka si taate hirribni aawaan si qabata garaa duwwatti dheebuu jirtu hirribni hin jiru. Ilaah amma namni akkasitti nama meeqaan mara amma micoon Gaanaa san taduute san jaartiin kaapiteenii ni maraatte achumarratti maraatte baharatiif darbuu deemti. Jaartii si asoon du'iin qabee deebisaa ture afaan isaaniitiin qoraanatti qaraabee akka isaanii sanitti jedhanii waa xiqqaa amantaa isaanii sanitti sheexaan jinii irraa haasa. Isii garuu if wallaalte sammuun isiidha. So amma asoo kana guyyaa 11 teenye bishaanirraa guyyaa 11 akka bishaanirra teenyetti namni hundi bubu'ee dhume. Nuti nama sadi qofaatu lubbuudhaan jechuudha warri lubbuudhaan jiru Somaalee nama lamaa fi ana. Somaaleen tokko Somaalee Itoophiyaati. Abdurrahman jedhama. Abdurrahman immoo Yaayyaa jedhama ati gurbaansa. Kan isaa lamaan kana keessaa Abdurrahman yookaan Yaayyaa. Egaa xiqqaa umriin isaa 18 gadiiti. Dhagaa Habur Somaalee Itoophiyaati bakka Dhagaa Habur jedhamutti dhalate. Tokko Ismaa'eel jedhanii Somaalee Hargeysaati Isaaq kana. Anga anuma tokko nuti nama sadii ture jechuudha. Amma halubbu haan du'e namni du'e jira haaduu du'e jira jalbarra jira halubbuun jiru nu sadeeni malee. Amma nama du'e kana haa nyaannu hin jeenan Somaaticha kanan. Nama du'e kana haa nyaannu hin jeeniitiin gurbaa xiqqaa Abdurrahman kana mari'adhe. Yaayyaa Abdurrahman kana mari'adhe. Inni kuni deebi'ee Ismaa'eel sanii mari'ate. Ismaa'eel amansiisee natti as garagalee. Isaanin amansiisa dura si galee amma osoo isaanin amansiisi nama du'e kana honyaadhe isaanuu na nyaachisanii mire. Anamma nyaannu kayya amma mataa kiyyaafi. Garuu ifi nyaatu fa'u isaan amansiisu isaan hammachuun qabu. Si galee akkasitti nama du'e kana nyaachuu eegallee.
nama du'e kana nyaanne eega nama du'e nyaanne booda gurbaan xiqqaan kuni Abdurummaa yaayyaan kun yaayyaadha maqaa isaa. Yaayyaan kun ifuma biraa hin dhabe ifuma baharati darbe. Usmaa'il garuu du'eetuma ciise ana maddii akkas jedhe. Ammaa yoo googilii seentee maqaa kiyya barreessite Mahammad Adam Ogaa jette bootii xiqqoo takka agarte. Googilii seeni Mahammad Adam Ogaa jee barreessi seerchi godhi deebisiitii bakka image jedhamtu tokko footoo hedduu sii dhufa jechuudha. Footoo bootii jira, footoo xiyyaa jira, footoo waan akkanaa jira. Bootii jechuun jalbaa xiqqoo san jechuudha. San gubbaa nama tokko agarte nama gurraacha huccuu gurraacha uffatee akkanatti ta'u. Sun ana inni tokko ammoo nama du'ee nama ciisuu agarte. Inni sun Usmaa'il jechuudha. Akkasitti boodarra anuu amma dhabaa dhufee jiti jedhan agartuu garuu gurraan ni dhagaa. Isaan toora naannoo ganamaa kana du'anii asirii kana gama galgalaa kana ga'an galgalumaan jaani mee biyyatti yaanna gulgulootee galgalatti fakkaatti sagalee helikoophitaraa dhagaye sochii agarsiisuu dhagayen amma akkanatti sochii wayii agarsiise laa nama socho'uu agartama wanni san irratti jalbaa xiqqoo san irraa nama socho'u kan akkana agarta akkasiin jaa ol godhachuun danda'u dirqittiin akkatti agarsiisa akka wanni nu gubbaa deemu kuni waan socho'u kana argee gabbu'ee gargaarsa nu godhuun agarsiisaa jira mul'adhaa jira beektaa yeroo san akkasiin jira viidiyoo seen laali googilii seen bakka viidiyoo yoo tuqe helikoophitariin kun edaan jalqabumaa'u ana baasuu dhufe ana baasuu waan information argate ana baasuu dhufe boodarra xiqqoo turamu namummaan if madditti argee edaan isaan haadaan gabbu'aniiti humni baharaa maal ta'a kun interviinaa godhu jira waraan na wajjin haasa'uu eegalan. Afaan Ingiliffaatiin haasawanii afaan Ingiliziin beeku afaan Arabaatti haasa'ee jirri afaan Arabaatis ni beeka. Maaltis jechuun kun biyya afaan Arabaa afaan isaanii afaan Arabaatii fi afaan Ingilizii makaa haasa'u. Afaan Arabaatis ni beekan jirri Maaltaa waldaan geessa waan ta'eef. Nagaa ta'e intu jiitu miween ni naajina min Liibiyaa. Madiina shinu Madiina Zawiya. Kam nafar intu hina kam 15 nafar. Ween naas taani moot. Almoot daa taani ween kashaa fil bahar. Anaa ittima afaan Arabaatiin. Namoota meeqa isin ati eessaa dhufti anqi Mahammad Adami an Itoophiyaadha eessarraa baatan Liibiyaa Zaawiyaa isin nama meeqa nama 15 namni kaan omee duba du'anii jiran bahaara kufanii jiran خلاص أنقمان هنقنا جيم بودا يا محمد تو أنت مريض حلبة عشان نوديك مستشفى تقبل أنت ننجن أتي أما بعيد لبدي جرتا كمني هوسبيتال سيجيسين أنا حيام تانا ننجن إيه إنجي خلاص هو مثلا تدفني تما وان أكنت تنقبوا أنت كخيسان نخاني الكوفتر كسيت سميتين نام هوسبيتالتين egaa akka maal beektaa muheen jechuun jireenyi lafa kanaa qormaata hedduus qabdi kan biraas immoo seenaawwan gaddisiisaa hedduus qabdi waa hedduu amma achi keessa baatee Maaltaa keessatti illee yeroo sana yaalamtee san booda gara biyya Firaansii deemtee amma biyya Firaansii jirta waan jiruun addunyaa kana nama gootuu fi akkaataa dhalli namaa baheetoo itti galu kana of duuba deebitee gaafa yaadatte maaltu sitti dhufa wannumti jiru addunyaa kana jechuudha. والله أني سموتي يا خيستي وانا ترقم أما خنا سنية اللي تكو إسو نرك سبيتا قالوا أمورة أنواني نرجع أنا ما أكخيتي أنا ما أكخيتي جرين خسارة خنا خيسة خيبقالش أنا بيتا أبو ماتي تو إفميدا أنا ما كخيتي مال كسنا قولي جدي وأنا كسنا قولي خسارة هدو قدا أنا خيسنا كوفيس هو جاي يادردو جلك أبا مكلا كيا خيسا غني دي موسانيلا إفما في متى خيا خساراتي يروم مانتنا ساني أنا ما جري أصلا قابا ساني دي مو مكلا كيا خيسا غني ميلا خيا فولو بعد مريجولو ما خيسا تيادي با يرو سنبالي ساني يادو نجرو umri dargaggummaan tun keessaa hundaan umriin isaa mata gadi fuudhi akka adagarra of qoffisu akka khasaaraa keessa dhufeechuun argaa jira.
Keessa bu'an immoo namoonni umriin isaanii sadarkaa ammata 20 gadii kuni waan itti yaaduu qaban waan kana yoo danda'u warri isaanii ijoollee kana eeguu qabu. Maaliif duutiinis yeroo kana keessa dhufti. Ati amma biyya amma jirtu kana keessatti bultii hundeeffattee ijoollee qabdaa? Haalli jireenya kee akkamii? Maali hin jiru waa takka hin jiru. Bar dubbiin duraan baddeen siin jee. Dubbiin laal akka gartee baaburri kun hadiida qaba hadiida irra deemaa jira. Hadiida sanirraa hoggaa bahee deemuu hin danda'u. Anamma hadiida irraa bahuun kiyya gaafa makalaakaa keessaa ganee humna warra hidhatetti dabalamee jira. Amma maatii godhadhee ilmaan godhadhuun hadiida sanirratti deebi'uu na feesisa dura. Hadiiduma sanirratti deebi'uu dadhabee. Ana amma jaartiin qabu ilmoo hin qabu. Waraquma faranjii sanallee hin qabu. Rabbi na gargaaree boru naa kannee jaartillee naa kannee ilmoolee naa kannee sun abdii rabbii jirti. Rabbi waan abdii jechuudha. Waan baay'ee keessa fuutee as gahee hanga. Egaa guys akkuma agartan akkuma isarraa dhageessan ati mee namni jireenya natti ulfaateettu takka hanga isaa kana agartee ilaala takka hangana agartee alhamdulillahi rabbil alamin. Guys kana malees uummata faranjii tokko seenaan tun tana dura dalagamtee jirti BBC jala yoo jala deemtanii argattan jaras gubbatti agartan kana Society of Kino Society of Sino warra jaamu kana faranjoota isaan guyyaa 72 moo kana bika baradoo takka keessatti kufeetiini bika baradoo san keessa kufeeti achi keessa taa'anii namoonni biraa dudu'ee akkuma isaa kana namoonni illee biraa dudu'ee foon nama sanii nyaatan gaa eegachi baanillee baraaramanii lubbuun gara nama 10 takkaa kanaaf baraarame warra foon irraa nyaatan warra firoottan foon irraa nyaatan illee dhiifama gaafatanii turan gariin dhiifama godhee fi gariin dhiifama godhuu didee fi akkasitti uummata dabalaman seenaa dhugaatii BBC jalallee argattan yoo YouTube fi Google irra dhayxanii Society of the Snow jettanii katabdan ni argattan isiniin jaa. Egaa video irraa qabanna kana fakkaataa namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan akkuma subscribe godhuu hin dagatinaa like tokko gatinaa yaada nama jajjabeessus kan dhaaga video haaraa walitti deebinutti. Wassalaam.